Jechuudha kanaafi hundi keessanuu ni dandeessu yaalii godhaa isiniin jedha. Okay, wow, leader Amina guddaa galatuun sin jenna yaani leader Amina kana fakkaate jechuudha. Isa kanam tokko aarsaa tokko wanti kafalee deemuuf maaliif yookiin bashannanaaf yookiin immoo maatiin isee jiraateeti miti kan dhufte jechuudha. Maaliif namni tokko aarsaa wanti tokko erga kafalee immoo wanta aarsaa kafalee san dirqama gahee koo bahuu qaba jettee digama kanatti kan dhufte. Egaa welcome sin jennee jira jechuudha leader Amina baga nagaan dhufte sin jira. Akkasuma cina kanatti kan argamu mootu applying isheedhaati jechuudha. Leader Maamush Halaakoo jedhama. Akkasuma raabsaa hojii jaaffaa Gold package irratti kan argamu mee gammachuun isatti dhagahame maal fakkaata daawulaanii kee yeroo calqabaate jechuudha biyya ormaarraa asitti dhuftee sun hojjechuudhaaf mee maal sitti dhagahame leader Maamush yaada kee share goote. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warroota nan beekne maqaan koo Maamush Halaakoo jedhama. Itoophiyaa shamarreerraa amma kan argamu magaalaa Harare. Akkasumallee guyyaan addaa guyyaa baay'ee adda ta'e guyyaa baay'ee barataa guyyaa adda ta'e jechuudha. Sababni isaa siidara jaalatamtu kabajamtu isaa yoo maal ta'uudha carraa kana argattee fayyadamuudha. Akkasii jala ta'e hojjechuun ni qabu. Onlaayinii nama hawwaatu. Onlaayiniidhaan hojjechuu qabu. Kattameetti kaffaluu guyyaadha. Gara dhaabbata keenyatti maqamuu isheef Ingilizii baga gammachiisanidha. Akkasumallee namoonni fakkaatanii fi warroonni onlaayiniidhaan itti makamtanii onlaayinii qabatanii onlaayinii hojjetan dabeetanii Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, leader Maamush guddaa galatuun sin jenna yaada baay'ee bareedaa ta'e nuuf qoodde. Isinitti deebinaa turtii gaarii isin jecha asitti kan argamu immoo applying keenya maraa kan ta'e jechuudha leader Hussein Shee Abdellaati jechuudha. Egaa ka sababiin hojii kana amanuudhaan eegalee nuti hundi keenya hojii kana eegalee har'a isheelleen carraa kan argachuu kan dandeesse jechuudha. Iski mee leader Hussein maal sitti dhagahama yaada akkam dhaamsa akkamii dabarsitaa warroota biyya alaatti hafan jiran jechuudha. Isaan dhaamsa akkamii dabarsitaa fi maal sitti dhagahame yaada kee ishee nuuf godhu. Leader Amin guddaa galatoomsi jechuun barbaada carraa naa kennu keessatti guyyaan har'aa